cabinsa sirna barnootaa keessa jiru sirreessuudhaaf waggaa 7 dura kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Looreet Nagaa Dr. Abiy Ahmediin roodmaappiin qophaa'ee riiformiin seektara barnootaa keessatti bu'uuraan akka gaggeeffamu erga karaan jalqabamee waggaan 7 lakkaa'amee jira. Waggoottan 7 darban kana tarkaanfilee ciccimoon cabinsa sirna barnootaa keessatti jiran bu'uura irraa hiikuudhaaf hojii gurguddoon akka biyyaatti akka naannoottis hojjetamaa dhufee jira. Keessattuu jijjiiramni kun dhaloota hambisee dhaloota hafe sanaan biyya hambisuudhaaf biyya hafe sanaan immoo baroota nu fuuldura jiran hoogganuudhaaf mootummaan jijjiiramaa keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu murannoo guddaa gochuudhaan hojii babal'aan kun akka hojjetaman qabeenyi jiru akka asirratti dhangala'u gochaa dhufamee jira. Qabatamaattis jijjiiramoonni qabatamaan abdii namatti turan raawwatamanii jiru. Shaggar Institute of Technology cabinsa kana keessatti eenyumaan bakka bu'amne instituushinii taphatu keessattuu sirni barnootaa keenya dakarraa kaafnee sirreessuudhaaf tarkaanfilee fudhataman guutuu akka ta'u kan taasisu hiikoo guddaa kan qabudha. Dhimma waan hiikoo olaanaa qabu kana yaada haaraa dhaloota haaraa ittiin ijaaruudhaaf dhaloota haaraa kanaaf ga'umsa hojii gitu akka lafa qabatuuf Dr. Biraanuun namoota hedduu addunyaarra jiran saayintistoota hedduu jiran mobilaayiz gochuudhaan hojii hiikoo guddaa qabu jijjiirama olaanaa fiduu danda'u asitti akka hojjetamu taasisanii jiru. Carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomii ulfaatu jechuun ni barbaada. Barattoonni asitti barnoota kana carraa kana argattan naannoo dorgommiidhaan galtanii dorgommiidhaan yeroo galtan immoo Itoophiyaa guutuu irratti dorgommiin kun banaa ta'ee naannoo keenyarraa naannoo Oromiyaarraa naannoo Tigraayirraa naannoo Amaaraarraa magaalaa Finfinneerraa naannoo Sidaamaarraa dorgomtanii galtanii naannoleen kaanis bara dhufu dorgomsiisanii akka galchan abdiin qaba. Isin ergama guddaa biyya hambisuu dhaloota hambisuu rakkooleedhaaf furmaata ta'uudhaaf namoota amantan waan taataniif xiyyeeffannoo kennitanii halkanii guyyaa qo'attanii abdii fi hawwii guddaa isinirra jiru kana akka milkeessitan asumaan imaanaa isin jechuun barbaada. Kanaafuu waa hundi isin mijateera. Hayyoonni addunyaarra jiran hundi isin dhufanii jiru. Carraa guddaa argattaniittu dorgomtanii darbitanii as geessanii jirtu. Hiree kanatti gargaaramtanii ce'umsa olaanaa fiduudhaaf jabaattanii akka hojjettan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Mooraan kun waggaa 4 dhufu keessatti isinuma qabatee guutuu ta'a. Waggaa 4 irraa yeroo jalqabaatiif isin eebbisiisa. Sana jechuun boqonnaa haaraan ifti haaraan yeroo itti ba'uu jalqabu ta'a jennee amannaa. Isaaf humna guddaa taatanii halkanii guyyaa qo'attanii jijjiirama barbaachisu akka fiddan imaanaa uummataa imaanaa biyyaa qabattanii jabaatanii akka hojjettan asumaan imaanaa isin jechuun barbaada. Akkuma dorgomtanii as geessan ammas dorgommii cimaadhaan addunyaa irratti fakkeenya guddaa akka taatan abdii guddaan qaba.